يا الله لولو وصلت يس هاي أكو مسيرتني شير قولا تكنيشان كينيا كاميراماني ني تكوسي أدا دودباتينو أركسيجرا دفما سنين جلالو ماجي تكنيشان كينيا تكوسي دودباتينو أركسيجرا مالي بكتة إمبينو إسابود ديول غافنا تكنيشان كينيا ني وان إني توسيرسين وامف بود ديول غافنا أشما أركافوني وبولي وان كينيا بيدنا رتلقمتنو أكم جرت نغاكي سني bagana gatatan esenen jeda guyada akuma wada sini sene tolbe ndra wada sini sene ture emilkomne hadda guya wada kesan ege fatiha kana gorsi fatiha kana tunuimi fatiha kana himi la korsa sinu kenni messengeri sinu kenni mali jeda tutan kana man na jeden qama fudade rufe yo youtube lan fudade rufe ammo bala kesan dadamne kanaf ifumani fatti ergaafii san isin edabarre sabultan gaafii sin fatiyaa gaafata bultan isinii gaafachuudhaaf daqiiqaa tokko tiisiyaa faana bira ga'uudhaaf sheer godhaa obboleettii keenya fatiyaa gara istuudiyootti ol seeniiti mee ahlan baga nagaan dhufte fatiyaa mujaahid yookaan ilhaamii ofiin jettamu fatiyaadha fatiyaa mujaahid kunooti guyyaa hadda isinii qabadheen dhufee jira namoonni hedduun gaaffii nu gaafadhu kan jettan isin jirtu gaaffii hedduus immoo gaafatanii jiru gariin messengeraan gariin waadanuudhaan gaaffii dhiyeeffatanii jirtu gaaffii keessan kallattiidhaan gara gaaffii keessanittan ngala sheer godhaati gaaffii keessan walumaan gaafannaa jechuudha kunooti gaaffiin keessan inni koomentiirraas inni messengeriirraas gaaffii ammatuun ta'in gaaffii kaleessa an isinii maxxansee jennaan amma yoonaatti gaafataa turtaniif deebiin kuno abboomti dhimmaa deebisanii fayyadamu maaliif gaaffii dheeraadha waan ta'eef gaaffii keessan tokkoon gaaffii gaafadhu garuu gaaffii seera qabeessa gaaffii sirrii gaaffii ilmi nama gaafatu malee gaaffii hin taane yookiin aadaaf safuu gadhiisee miti hin gorsituu maali galiin keessan immoo kanumti akkasii miidiyaa irra dhuftee rabbashtu godhee si'ii waa dhaludha komiin kan koo waan dandeeffadha deebii kan siin adeeffattu amma bulachi kenna gaabaqaa keessi beeku fuula keessi hin beeku hojii keessi hin beeku waa hunda keeyyuu hin beeku waan ta'eef gara gaaffii keenyaatti seenuun dura salaamata jedhiiti gaaffii keenyatti seenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ilmaan Oromoo biyya hundarratti argamtanii akkam jirtanii nagaa qabdanii akkuma mubaarikiin gaafii gaafatanitti isas kabajee isinis kabajee dhufeetiin jira gaafii barbaadan mubaarik gaafachuu dandeessanii inni immoo na gaafannaan aan isiniif hin deebisa waan feetan arrabas taanaan rakkoo hin qabu. Ayyee gaaffii isin gaafatanii fi deebii kennuudhaaf asitti argamuu isiitiif maqaa dhaggeeffattoota koo hordoftoota koo hundaatiin maqaa gaafattoota hundaatiin galatoomin siin jedhaa fatiyaa amma gara gaaffii keenyatti seenu kana. Kallattumaan gara gaaffii keenyatti seenu. An gaaffii qaba mubaarikiif. Aloo. Waalaikum salaam xiqqoo ture si deebisu. Nagaa xiqqoo ture deebisu. Ayyee viidiyoo waraabaadhaan deebisa. Ayyee gara gaaffii keenyatti tun deebisin gaaffii irraa qabdaa? Gaaffii sirraan qaba. Anarraamu. Shee godhaa qaamee bee. Na gaafadhu waan feete maal abbaasa? Maaliif na gaafachuudha na waamte naan hin jedhin malee? Laa. Rakkoon qabu. An si gaafadheennaan ati immoo na gaafattaa jechuudha. Gaaffii na gaafachuu barbaadde dura buute. Ayyee mee na gaafadhu baasa la. Gaafatamuudha qophiidha. Ayyee. Gaaffii kana waadaanaa seen ta'edha yaada. Gaaffii si gaafadhu kana akka ati naa deebistuuf. Gaaffii ati na gaafattu si deebisuudhaaf waadaa wayituun barbaachisu an gaaffii ilmoon namaa tokko na gaafate kamiinuu nan deebisa gaaffii seera qabeessaaf gaaffii yoo kan sitti ulfaatu ta'e akkam goota? Akkam
يعني قافين أنسي قافت وانا نبين نيوتي وانا استاذ تقافة تنتي استاذ تنسي قافة دا واني سما هيو تقافة تنتي هيو تنسي قافة دا ركون قبل لا أن قافي كمان سي قافت قافي كان أكسر بيتنا ديجتون بربادا سيما ربين قفا وان فيتي قافة ركون قبل مالتي سيما دبس حتى وقادنون تألو ما جديت هاي حتى ما ستي ما جديت هاي قا أمته ما برات هينا أرسلوا ما إفن نما دبدا دبس شير غلا في قافة مو فني تكا بيا دنيا ركون دقامين جرو نمني قافي برسيسان قافي برتا قافة برسيسا قوي قافين كنتو سنقافة دنجلو قالوا مو فتون قافي سي قافة لمالي قتيجة تجناني ميمي ها قافتو أبشر مقالك قفتو تقوتي دين وادا سيفن دي بسام قافي فدي هوتي قافين دي بيكا بسي قالي قافي كم تنو دي بيكا بوانتي سيفن دي بسام إيجان يعني أنتين الفاتو مالي في هذا جمدين جروان شرّا كان أرجع مالي في سنغافة أنت أجر مونا يادا إيجا شو وان ميديا تجابة تمومو وان ميديا تجابة تمومو وان كان ميديا مرة تنغافة دا أيه غافة أكسمت تبارين أيه غافة أكاتي ورق أبدو نبيكا قرو يعني شون الفاتا ركون كابو جري يادا ديبي كين إيجا أن حتى وقامك تنمني ياهو جرمتي وقع رجعتي فوتي نكتي ملتي والنوم دي ماشي نا يا جزء دوس ولا راج النيتوري أما الإنيا ولا تديبني ديبيون كينيا مو كيريد آفي واربين كتابين بيكنو كان في جناني أو قدي وكان عنده أوف كيسة قول إيرا يعني إنجر نندت أمارا ما كايف سودا في الليل لا شو ما هني يا ربي go والله يا جايبة أنت لا جايباتي دبادو أتي تشود أما شريان يو شريان عن ديمني عنك أهوريت أيام شريان وقال أنا أن أما جارتي لما فا تأجلوا نمبر بعد سبرت لا حلالمين لا حلالمين قافينك بريدا لا نما قافتشوني ديبي أرجع شرافي وقافتشون بريدا إفتو مني كي نما تطلع أكاتان قافي كي نما تطلع نمني نما جالتي وقافتا أتمو يعني ستين الفاتو ديبين ديبي سودين ديادا نجالتشو كي باي غمدي جالا قبيسة تولا نما هذا جالالات ياتي هذا جالالاتي لما جالالميتو نجالتشون كي باي دسنا جري كي ديبي سامو ميديا تندين يون قباتي هذا منافوتي ناسي مالي دي يرو براسي ديبي سندام هذا مناكس يعني سلكي سينا كنت يعني 60 دبتون عندنا يعني عرب سين يعني تكشوا بيشو سيتين تناسي ولي قالوا دندين يعني يوي سين دتس ياو إنما نسيس نيري تيا دا مال جتا أيه غافي ديبي سند جلك بخنا جلك بخنا تمريكه ديبي سا تمررسي ديبي سننو ندلس أيه خلاص لكم كمومي غافي ديبي سا ومني دي سكنا سكافة دي ergan si gafadhe ka'ee xumurarraa deebisa moo si deebisa rakkoon qabu siifan deebisa hayyee obboleetti keenya egaa gara gaaffiitti kallattiidhaan seennaa jaalalli yaani kennaadha namni nama jaallatamuun immoo baay'ee namatti tola haa ta'u isa kana booddee xumurarratti deebina amma gara gaaffii keessanitti kallattiidhaan maaliif gaaffii hedduu dhiyaateera waan ta'eef gaaffii seera qabeessaa gaaffii safuun cabsine hunda isiniif hangaafadhaa isa kaan immoo nan dhiisan of kolchaa waan nan dhiiseef natu beeka jechuudha gaaffii obboleetti keenya habaabii jimmaa keessaan si gaafatte sigalee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu itti si dubbifteetti jalqaba gara gaaffiitti seenna tokkoffaa ati onnee meeqa qabdaa laa hawla walaa kan dhiiraa lama sadiif boosuu sin jette kan gaaffiidha waan argite si gaafatte deebii kallattiidhaan deebisiif. Deebisaafi? Eega onnee meeqa qabdaa dhiira tokko lama amma gaanuu sadaffaa cada qabee sadaffaa ta'eera maashaallah gaaffiin kun anas hin laallata fakkaata keessatti waa'ee kooti hin laallata noo meeqa jaallatta sin jette. An yaani kennaa rabbiin naa kenne onneen meeqa sadii afur ta'ee fi miti
namni jaalalti gizee tokko qofa nama hin qabu. Gizee bayyuu nama qabuu danda'a maaliifi gizee tokko sana yoo miidhamte lammaffaatti immoo nama gaarii yoo argatte onneen kee ammas banamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalalli kennaadha. Kennaadha. Lama sadiis jaalachuu danda'a. Hayyee lammaffaa immoo gaggabaabsinee deebifna. Jaalaluma jechuun maali kaan isaa siin jette? Siif galeera. Siif galee jennaan bartee kaatee akkana bo'aa jirta moo callifteetuma bo'aa jirta? Jaalala jechuun ibsuudhaafis hin ulfaata. Hin himamus. Wanni jaalalaa dubbatamuu hin danda'u. Jaalalti jaalala. Ibsuun danda'udha. Hin danda'u ibsuun danda'u waa'ee jaalala. Hayyee haadha gaaffii deebii kee dhagaa jetta itti fakkaata. Sadaffaan immoo ati intala shamarree isaanuu dhalattu godina Jimmaa jetta. Akka ani beekutti ta'ee dhageetti shamarran Jimmaa dhiiratu jaallatee irraa boo'a malee siin jette. Shamarran Jimmaa dhiira eddee meeqaatu jaallatee irraa boo'a fakkeenyaaf gurbaa isa intinaan yaadachiise. Gurbaa isaa quraana mataatti baatee fooziyaa ansi balee jiraachuu hin danda'u minaaman. Fooziyaan seenaa akkanaa galmeessitee jirti. Ati maaliif boossee nullee mataa cabsitee ati obboleettii keenya waan taateef nuuf beennaa akkatti jiraannus akkatti jaallannus akkatti jibbinus beennaa. Dhiiratu ijoollee Jimmaatii bu'a malee ijoolleen shamarran Jimmaa dhiiraaf hin bu'anu kan jedhus dhagaafichi. Tokkoffaa irti qofti namaan bohu. Yaani aadaadhaan yoo aadaa biyyaatiin deemne safuudha. Dubartiin dhiira gaafachuu. Garuu immoo jaalala gaafachuu waan jiru jechuudha shariyaa keessattis. Kanaaf jennaan jaalala ani immoo akka fooziyaadhaa akkas ta'e ani immoo garagalchii ana gaafataa jechuudha. Garagalchii kuni jaalalli dubartiidha dhiiran jedhu. Inni fooziyaadha yoo boo'essan immoo ani immoo dhiiraa boo'eera. Hayyee afuraffaa ati dhugaan jaalala qabamtee boossa moo followerii feesbuukiitiif koomentiidhaaf laayikiif yuutuubarii guddifachuufi. An jaalalaaf malee yuutuubariidhaaf intaniidhaaf hin boonye. Amma kana jaallatteetta jedhamaa jira. Jettee ati hin bu'amaa nafis. Yaa ungidii waati diddi. Yaa Allah. Maka sadaffaa ta'eera jechuudha. Sadaffaa irratti immoo isa dhumaa ati gaafa Suudaanii irraa baatee kan jedhi. Achi dabalfatee bakka gaafa Suudaanii irraa kaatee biyya Kaayiroo galtuu waan danuu barahaa waan baay'ee qaxxaamurtee galte dalagattee kaayyoon kee dalagattee galuudha. Maal qabaa yoo dalagattee yaani of jijjiirtee maal qabaa? Dalagatanii of jijjiiruun kan biraati jaalalti kan biraati. An ilmoo namaati. Kanaaf jennaan an nan jaalladha na ofis nan jijjiiraa jechuudha namni nan jiraachisu siin jechuudha. Koomenti irra seenaa mammoo koomenti irraa gaaffii tokko tokko kan nama shanii wayii fuunee gaafanne gara goola baatti deemna. Deebiftee gaatee deebite. Inna akkasii jaalalas jijjiiramas fidaayyii jaalladha malee jijjiirama qofa namni amma jijjiiramaaf hojiidhaa jedhee jiraatu jira hin jiru. Hundi keessanuu shamarran biyya Arabaas argamtanuu biyya duniyaa hundarratti argamtanuu keessa gubataadha jaalalaan. Idimee mana madaamitti obsitu ani immoo obsuu dadhabeen gabbaase jechuudha maaliif wal soofna. Jechuun shamarran kamtu nu jaallatu jechuudha. Gubatanii onneen jara kan cinca'e. Hayyee amma gaaffii tokko ajaa'ibaa jira. Gaaffii keessi gaafadhaa asirraa koomenti irra laallee nama 190 si gaafate gaaffiin koo onnee ishee waan la hawla wala quwwata illa billah kana hunda deebisuun dandeenyu macarashaa irraa ol deebisaa deemna irraa amma dandeenye deebina nuuf kochaa obboleewwan keenya. Foloodhaa jettee bu'aa jirta malee ati jaalalaa fi miti kun yaada dhiisi. Yaada bakka. Yeroo hunda yaadadhu jedhi. Kunis yeroo hunda rabbii yaadadhu maaliin kun gorsaa gaaffii si gaafadha amma gaaffii koomentii irratti gaafatame. Yeroo hunda maaliif boossaa? Kaliifaa kennoo
yeroo hunda maaliif boossaa sin jedhe yeroo hunda maaliif boossaa jaalala khalifa jaalala jaalalan na boosisee ayyee warri gorsaa isin iyyuu koomenticha dubbisaa waan ta'e isinuu waan ta'eef taqabbalee jira taqabbaleera isinin jettee warri gaaffii garuu gaaffii keessan tunaa booda aywaa Oromiyaa keessaa eessatti dhalatteedha Faaris Gaalii Oromiyaa keessaa eessatti dhalatte Oromiyaa keessaa Jimmaa Abbaa Jifaa umrii kee meeqa umriin koo amma himuu hin danda'u umriin dubartiitiif miindaan dhiiraa gaafa ta'u sii jetteetti inni mu sadaffaa nama meeqa jaallatte Allah kunoo sadaffaa laa nama meeqa jaallatte ergasiin jaallanne dur jaalladheera meeqa jaallatte afur jaallatte ana afuraffaa lama shanaffaa laa ati afuraffaa aywaa nama afur jaallatteetti maaliif jara dhiifte gaaffii balaadha kun dhimma kooti dhimma keeti obboleesso Faaris Gaalii si gaafataan jira afuraffaa ammoo eenyuun jaallatta eenyuun jaallatta amma eenyuun jaallatta yeroo ammaa kana eenyuun amma kunoo gaaffii nan gaafadhee naa deebi'uu qaba amma waan kee hin jaalladha jedhaatti obboleessa koo gaaffii hin taane gaafatte obbolaa meeqa qabdi dhiira meeqaaf dhalaa meeqa qabda dhalaa sadii anaan afur dhiira afur maaliif biyyaa baate gaaffii saddeet kudha si gaafata nan jijjiirame dheem beeka erga biyyaa baate yoo of jijjiirtetta hamma ta'e of jijjiireera alhamdulillah jiraachuun koo jaallachuun koo iyyuu jijjiirama hayyee galatoomi sin jedhe gaaffii kana kan si dhiyeesse ana Gaalii Faaris Gaaliiti sin jedhe maaliif gaaffii kana namni si dhiyeesse Gaalii Faaris jedhitti naa himi Faaris Gaaliiti jedhitti naa himi Faaris Gaalii gaaffii kee biraan si ga'een jira obboleessoo mee ammas gaaffii kan biraa kookeetii simboo maal jette gaaffii naa gaafadhu jette gaaffii naa gaafachuudha jette akka jettuuni jette boo'uun mirga keetii adaraa kee miidiyaa irratti dhuftee nutti hin boo'inii achuma mana cufadhuutii boo'ii hin danda'ama moo hin danda'amu han kan tiktokis banadhee kan yuutuubis banadhee feesbuukis banadhee irratti boo'uudha Ata bangga fisi nama bala intalli adidaati deebis nama bala an kanani tiktokis yuutuubis waan hundayyuu baradhee irratti boo'uuf egaa saahiba kootii mana kootii jireenya kootii akkasi gaaffii ajaa'ibaati deebii ajaa'ibaatu si deebii obboleessa koo ammas gaaffii shanam tokko si gaafadha kan nama shanii qofan si gaafadha kalas abbaa carraa jechuudha nama folchaa nama 196 gaafatan seene nama 196 gaafate nama 196 ammoo gaafataa ooluun uummatatti taphataa ooludha kanaannaan ilmoo meeqa qabdaa inshallah kan mubaarik irraa dahuun deema yoo rabbi jedhe kanaannaan qabdu jechuudha ilmoo hin qabu ayyee mubaarik ta'e rumeen dahuudhaa deema malee hin qaban ilmoo jetti anis immoo gaaffii sirraa qaba gaaffii tokkoffaa waan jaalalli tinnishuu warra mootii akkasiin jedhe gaaffii tokkoffaa jedhe waan jaalalli ammaa hamma isii qabuuf naa gaafadhu jedhe akkamitti ammaa hamma akkamitti si qaba egaa wanni ammaa mana qabuuf namicha isa sanan irraanfadhee giseen nama tokko qabadhe ammas na qabeera inni sun ammas nagatee deemeera ammas kan biraatiin qabama jechuudha. Eshi shukriyaa oromtitti oromoo akkasiin jette as jetteetti fakkaata. Shukriyaa oromtitti oromoo jaarsa shukriyaatiif yoom kubbaayyaa hojjechiiftaa jedhiini yoom dabareen nu gahaa. Maaltu beekama gaa wanni rabbiin beekamu gaaf tokko qaqqabuu ni danda'a. Agaa shukriyaa atis obsii bakka jaarsi keessa obsuu dabareen gaaf tokko isa ga'uu danda'a siin jetti.
jaalalli keenya qabe hafuura kutaan akkasiin jedhe hafuura si kutuudha maqaan isaa hafuura kutaa jedha feesbuukiin isaa jaalalli keenya qabe maallaa wayyaa jedha kana gaafachuu dhiisuu wayya. Gaafatiin kana qabame kana biraagaa. Tokko. Allah kadina wallaggaa gaaffii kee tartiibaan waan naxxee jirtuuf si gaafachuun dirqama ta'eera. Kasiina dhaggeeffadhu kun. Akka jettee kadina wallaggaa ati haadhaaf abbaa qabdaa? Haadha qabaa abbaan qabu wallee hamu. Haalli guddina keetii akkamii? Haalli guddina kootii akka ati feesbuukarraa maraadhu miti. Beeksisa qabaa, beeksisa kabajamaa, jaallatamaa, kan baratee, kan na fahamu, qonna xaxameen guddadhee gaaffii isii kana qofa moo deebisaaf callu? Maatiin kee maaliif callumeenii jaansi ilaalanii maaf sin dhowwine? Okay, maatiin koo sirriitti na beekanii akkan baala goomne jaalladhee jechuun baala gummaa miti. Namni dudubbarraan iyyuu waan meeqa hojjetaa erga natti ni jettee duriyyaamurraa bakka sagal lixuurraa gabbaanii nama sagal jaalladhe jechuu wayyaa jechuudha. Kanaaf jennaan beeksisni koo sirriitti na beeku akkan duriyyee hin taane akka kun duriyyummaa hin taane beeksisni koo kana caalu biyya alaa jiruun yaani chaalenjiin hojjedhu iyyuu naaf qopheessu jechuudha. Nama baratee yaani nama intini miti nama waan biraatti na fudhatu miti nama duriyyummaatti na fudhatu miti anis akkana argitutti akkan bootti nama akkasii miti habibti. Ayyee gaaffii irra darbee san dhiifama naa godhaa na of kolchaa. Maaliifi gaaffii tokko tokko seeraan qabu gaaffii tokko tokko immoo naa galuu dida gaaffii tokko tokko immoo yaani daba gatii qabu kan irraa dabaa hundamuu gaafadhee fixuu hin danda'u. Sa'aatii lama waliin oolchuun jechuudha. Sa'aatii lama fayyaa teenyee waliin oolchuun gabaabumatti hin gaafadha. Diin Islaamaa arganne waan caalu jedha maqaan feesbuukichaa. Diin Islaamaa arganne waan caalu jedhe. Ati safuu maaliif cabsite? Yaa'u safuu saa jaalladhee jechuun akka biyya keenyaatti sin jedhe akka biyya aadaatti safuudha. Garuu akka amma zamana keessa jirru keessatti safuu miti. Safuu waa meeqa jira an kana irratti hin dubbatu. Akkasumas jette gaaficha taane isuma hojiin deebi'a. Akkasuma intala musliimaatii adaba intala islaamarraa eegamu maaliif dhabde? Yalla. Machees baangaalee wajjin ciisee hin argamne. Qullaa hin ciisne Facebook irratti nan jaalladhe jedheen himimmaan koo buusee jechuudha. Okay? Siif gala. Kanaaf jennaan akkasi. Halaala dalagdee maaliif halaalaa hin nyaattu jedhii naaf gaafadhu. Kun gaafichi naan galle. Isiin darbii. Ayyee. Abbaa gaaffii siin taane darbe jechuudha. Darbe jechuudha indeessa. Ayyee ati kan ati kun gaafa jaalalli kennamu dura jirtamoo tokkoffaadha. Maal ati hin jaallattu yookaan akkamidha? Hin jaallatamtudha. Ati hin jiiltuu akkamisa duraarraa barumsaan arganne? Hin argadhu ilmoo namaati jaallatamus jaallachuus nan danda'a. Kara fuulduraatti ammas ta'u yoo mubaarik dideeyyuu kan biraa jaallachuu nan danda'a. Ayyee daawwattoota keenya gaaffii keessan akkuma itti fufetti jira. Mee gaaffii shanan tokko daballaa fi afran tokko bakka daballaa mee qoy. Gaaffii seera qabu gaaffii sirriitti natti mul'ate rabbii abbaa carraa godhee natti mul'ise nan gaafadha. Gaaffii tokko tokko immoo wal fakkaataadha. Nan komatiin haa dirqamaa miti maqaa nama tokko tokko waamuun. Gaaffiin taan hin gaafadhu. Achumatti gaafatadha. Keessaan lafa barreessan yoo barbaadan. Amma dabaleen kan eenyuuti jedhii naaf gaafadhu jettee suudinaa iswiit jedha. Amma dabaleen kan eenyuuti? Suudinaa iswiit. Amma dabaleen kan eenyuuti? Kanuma keeti jedhiin. Kan siimu? Yaani mubaarik egaa suudina jettee?
Manjala la min manja bakka. Gaaffii keessan irra caalaan isaa wal fakkaata waan ta'eef gaaffii keessan asumatti goole beetanii mee gara keenyaatti deebina. Kan koo anuu maalan gaafadha mucaan qollee na gaafafte akka jalqabneen gogaa natti dagugde gogaa sanatti dagugde maaliif ani gaaffiidhaaf waame isiin immoo gaaffiidhaan natti dhufte. Gaafficha laayifii cufee si gaafa si deebisu. Yani itti yaadame. Jechuun koo xumuree si deebisu moo asirratti si deebisu barbaaddaati? Kan kee miidiyaa irraa wantoonni. Wantoonni miidiyaa irraa. Isuma waan na dhibeeraan iyyuu maaliif gaaffii kana asirratti na gaafatteeti? Ani miidiyaa dhuma irratti ibsadha ibsa koo saayiban qabu. Ayyee obboleewwan keenya egaa waadaan galeef gatii ta'eef gaaffii kana deebisuudhaaf wanta isin jedhu ati intala durbaa tokko intala durbaa ta'a ammoo lakkii sin jaalladhu of ajjeesi booyi maraadhu siin jedhu. Mee itti ilaallame mee ani haadha manaan qabaa hin beektaa haadha manaa koo tokkittii koo kanan baay'ee jaalladhu kanan baay'ee kabaju dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kabajatu malaa fi baay'een kabajaanii baay'een jaalladhaanii mee isiidhaan gaaffii ati gaafatte kana yoo akka carraa ilaalaa jiraatte ilaalaa jirti yoo ilaalaan jiraanne immoo maal wayyaa ati aan sin jaalladhaa jettee jedheen gaafadhaanii isin yaada keetiidha deebiinsi garuu gaashaallah achumaan isiidhaan mari'adheetanii kana booddee jireenyichi kan qoqofaa miti waan ta'eef jireenyichi kun kan qoqofaa miti kan qoqofaa inni ta'u yoo warra hin qabaanne yoo waa tokko ofitti hin qabaanne amma immoo haadha manaan ofitti qaba waan ta'eef jireenyichi kan nama lamaa ta'eera qixxee kooti jechuudha qixxeen onnee kooti si bira jira waan ta'eef qixxeen kan siimoona bira jira waan ta'eef onnee namaa fudhee yoon sitti dhufes atis balaarraa buutaa yookiin immoo miidhamta waan ta'eef kana booddee akkati hin miidhamne gochuudhaaf maal goona isa jedhu irratti mari'annee deebii si deebisa miidiyaa irratti garuu si deebisu lafuma tarii si deebisaa egaa waan ummataan jettu yoo qabaatte jedhi hangara kootiin gaaffii hadhaaf qabannee dhumne xumurree jirra wanni biraa qobaatti immoo dhossaadhaan nu gaafadhu jettan naa barreessa siniifan gaafadha ani immoo waa tokko sitti maqaa jaalalli kun anuma irratti dhaabatu qaba. Dhageesse fakkeenyaaf muwaazoo jaallatte hin taane dhugaan si gorsaa dhagaan mala suma dhugumaa an kan koochuudha ilaa obboleewwan koo dhaggeeffadhaa boriitu muwaazoo jaallatte itti milkoomne kan biraas jaallatteetta itti milkoomne miti erga akkas ta'ee jaallatte itti milkaa'uu dadhabde ana immoo dhuftee jaallatteetta ana biraa yookiin ta'a yookiin ta'u inni kun rakkoon qabu laallasa garuu ana irratti dhaabuu yaali maaliifi bakka yani yoo an silas kaffa'u naan jedhu immoo sin jaalladha sin fuudha jechuutu hin taane yani akkati hin kaffaa akkati miidhamne nan godhaan akkati miidhamne nan godhan naan jedhu immoo waan biraatu hin taane yani waliin haasofnee aanaa haadha manaa kooti si'i saahiba taane obbolaa taane sitti fuu dandeenya rakkoo qabu kun waan faamiliiti qobaatti fixachuu dandeenya garuu asuma irratti angara kooti asuma irratti kalas yoo anarraa carraa argattes yoo carraa minaanii bishaan keenya ol bira jiraannes asuma irratti dhaabiiti tiktokii irratti dubbatadhu waan hunda irratti dubbatadhu ijoolleen danuun shurraabas hojjetama amma gidduu kana shurraabas hojjetama kubbaayyaas hojjetama jedhaa jiru mee teenyee waliin ilaalla gaaffii koo fixadheen jira ati immoo waan jettu yoo qabaatte ijoollee aan jedhiiti maal na gaafata jiran immoo kan isaa dhugumaadhaa jirti achiranti tokko gadi buusi. An dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo si dhukkubee ture ittan cabsaa qalas. Yeroo si dhukkubee ture sana haadha manaan qabu. Haadha manaa koo ittiin wallollee addaan baanee turre akka carraa reefuma addaan ba'aa jirra. Haadha manaa koo si Ingilizii jirtu jechuudha. Yeroo sana keessa haadha manaan qabuun ture waan ta'e dubbadhee laayivii irratti. Sunis maa inni maraataa jirti maali jennaan mucaan kun yoo isiin fayyitee mubaaraksin jaalladha jettee rakkoon qabu an biran dhaabadha nan fuudha isiidhaaf jecha nan jiraadha jedheen ture yeroo sana qobaan jira qaalaa yeroo sana si galee sana booddee ati iyyuu dhageessee galatoominaan jettee turte sanatu kanatti si kaasee moo lafuma kaate mee maal koo jaallattee boo sanumaan dura isumaan dura moo maal jaa akkamitti يعني والدب بسنا يعني بيكتا كنا جاللي رنا ما قبو اللي سووا تالي ما قبو
bofaamiti yookiin bofti yoo taale nama kana laaltaatiin dubbatta malee keessa keetii waan qabdu kanaaf tokko yaani. Fakkeenyaaf amma Mubaarak irraa maal jaallatti tu jedhamee dawwalee si gaafate tiktokii irratti yookiin bakka tokkotti Mubaarakiin maal isa jaallatti yoo si jedhe deebii maalii qabda? Nama yaaduu isaa. Namni nama yaadu yaani jaallatamuu qaba. Deebiin kee kana? Galatoomi. Meeqa inshallah waan deebii isaa walumaan nu mari'annee yoo abbaa gaafate keessodhaan deebiinaa fi galatoomi ulfaadhu dhuftee gaaffiif deebinaa waliin godhuu keetiif hedduun si galateeffadha. Kabaja guddaan si qabaa. Ulfaadhuun siin jedha. Obboleewwan keenya egaa tokko fayyisuuf tokko ajjeesuun hin danda'amu. Habaaboo Oromoo haati manaa kootii Samiiraan geessi duree Samiiraan nama hojjetee jirti. Yoo ka carraa ta'e immoo gara laaftee mucaa kanaaf bakka hin qaqqabannaanii rakkoon qabu naan jettee waa tokko gochuun hin danda'amu jechuudha. Fataa mujaahid mana kana keessaan baatu jechuudha asumatti hafti. Yoo immoo hin jiramiti egaa shamarran kuni dabarseen kennu wayii jira. Yoo wanta akkasii immoo si qunnames rakkoon qabu jetteeni biraazarii siistarii wajjin jiraannaa galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessaa rabbiif jechee isin jaalladha. Kunoo Fataa mujaahid qaamaan fidee dhufe isin biratti gorseen jira. Isinillee gorsitanii jirtu. Gorsa keessanis dubbiftee jirti koomeentii irratti. Aywa gaaffii xumuraa wayii kan namni dawwalee na gaafate isuma dhuguma kan namni na dawwalee jira. Miidiyaarra bahuu hin dhiiftamu hin dhiiftu. Dhiiti si taafu. Quraana bitadhu. Obboleesso gaaffii tuntumiriin hin dhiisu jetteetti baqa. Kana waa gochuu danda'a maare. Nama kumatture galatoomaa ulfaadhaa. Share olii godha. Bye.